Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni FM WhatsApp irraa gaafachaa turtan jechuudha. FM WhatsApp kam akkasiin buufachuu dandeettan yookiin ammoo kamtu akka inni update irra jiru qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa warroonni FM WhatsApp isiniif hojjechuu didee isirraa keessa jechuudha. FM WhatsApp har'a kana description video kana jala isiniif kaa'ee jiru link isaa description video kana jala laltanii buufachuudhaan fayyadamuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha akkamitti akka isin buufattan isinitti agarsiisa. Hamma xumura sagantaa kanaatti na wajjin turaa isin jedha. Kanneen gama channel Afrikaa Samsung haaraa dhuftan channel Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin beeksisa. Akkasumas video keenya kan daawwattan like share gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan nuuf kaasan jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Gaafii fi yaada qabdanis koomantii nuuf kaasan jecha gama barnootaatti isin dabarsaa hamma xumura sagantaa kanaatti daawwachuudhaan na faana turaa isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha FM WhatsApp isa kana jechuudha. FM WhatsApp kun akkuma isin beektan jechuudha haala kana jechuudha. FM WhatsApp kan amma update irra jiru isa kana jechuudha. Yeroo muraasa booda jechuudha yeroo muraasa WhatsApp kana buusee fayyadamutti jira jechuudha. Kanaaf FM WhatsApp kun haala kanatti isiniif banama akkuma beektan settingii garaagaraa keessa yoo seentanii ilaaltan jechuudha. Fayyadamni isaanis baay'ee gaariidha yaada. Akkasuma jechuudha daarkiis qaba jechuudha yookiin ammoo halluu garaagaraatti geeddarachuu dandeettu jechuudha gubbaa kanarra. Wantoota garaagaraa jijjiirtanii fayyadamuu ni dandeessu. Egaa hordoftoota keenya jechuudha wanni guddaan isin rakkisa jedhee yaadu akkamitti akkasiin buufachuu dandeettan eessaa akkasiin argachuu dandeettan kan inni isiniif hojjechuu danda'u yookiin ammoo kan yeroo yeroodhaan update inni ta'u kan amma update irra jiru akkamitti akkasiin buufachuu dandeettanidha jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha anamma iddoo liinkii isaa of harkaa qabu irraa bira deemee isinitti agarsiisa jechuudha. Liinkii isaa bira eeguu deemee isinitti agarsiisu jechuudha. Isinis kallattii maal liinkii description video kana bira deemuudhaan jalgaluudhaan liinkii irratti kilikni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf kun haala kanatti liinkii asii qaba. Haala kanatti liinkii kana irratti kilikni godha. Sana booda haala kanatti isiniif banama jechuudha. Kun akkuma isin agartan jechuudha asirratti cuqaaftu jechuudha al tokkoof asirratti cuqaaftu. Anam already download godhee jira jechuudha yookiin ammoo buusee fayyadamutti jira. Isin ammoo yeroo achirratti kilik gootanitti as jala kanatti akkuma isin agartan iddoo kanarratti isiniifis haala kanatti isiniifida haala kanatti download gootu. Sana booda erga download gootanii maal gootu erga inni gad isiniif bu'ee xumuramee faayila keessan keessa ni galtu yookiin ammoo faayil wantoota jechuudha my file kan jedhamu ni galtu jechuudha. Sana booda iddoo download jettu kanarratti kilikni gootu dhiifama iddoo download jettu kanarratti kilik godhuudhaan WhatsApp keessan WhatsApp keessan ni barbaadu jechuudha. Download kanarratti kilik godhuudhaan WhatsApp keessan asirra ni barbaadu. Sana booda haala kanatti kun FM WhatsApp keessan haala kanatti asirratti isiniif bu'a. Erga inni asirratti isiniif bu'ee haala kanatti kilik gootu. Sana booda warroonni gara settingii isin erga announcers godhuu isin gaafatu settingii bira keessa deemtan jechuudha. Iddoo announcers jettu irratti cuqaasuudhaan mallattoo fuulduraan jirtu on gootu kallattimaan gamanatti isin dabarsaa haala kanatti install isin fida. Sana booda install irratti kilik godhuudhaan install gootu jechuudha. Anam already install godhee jira. Install gochuun nan barbaachisu. Isin ammoo install gootanii erga xumurtanii kallattimaan lakkoofsa bilbilaa keessanii fi koodii warri isiniif ergu itti guutuudhaan seentanii fayyadamtu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha FM WhatsApp haala kanatti FM WhatsApp kana haala kanatti buuftanii fayyadamtan baay'ee gaariidha. FM WhatsApp kana buusaatii fayyadamaa isin jecha barnoonni keenya kanadhaaf dhufne kanumaan raawwataa hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti viidiyoo keenya like share gochuu nagatina gaafii fi yaada qabdan koomantii irra nuuf kaasin jecha asumaan nagaatti wal dhaabna nagaatti yeroo gaarii.